in shakkeene maaluma taateen tallitummaa boottisi oduu duraan quba qabna maal quba qabna dubartiin abbootiniin durbummaa qabdu maalleetiniin nama harkaa tattaaffatti qabanii hin dandayan girgiddan nama buufti jechaa dhagaye maarree kookaa laslaasaa nama harka gaggabdi laslaasaa wayiillee bituun barbaachisaa jechuun kana seenaa duraan mataa keessaa qabna ka sheekaan kiyya maal godharee mukkuree fayyaalessi kiyya akkuma jiruun jira intalli intala daa'imaa dhugattuun harkattan gaggabdii maalan godhuu qabna laslaasaa ambi jette san bituu qabna afaanitti qabuu qabna mirindaa tokkoo fi ispiraayitii tokko bitanneet laa ilaaha illallah gaafuma achi kaahee intalli imimmaan jalqabde tariikaa barat tariik wallaahi kolfaan duuta maal goonaree intala mana yaalaa waytaa geessineetiin hin jennu booyisuma jalqabde eeganii manni yaalaa yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse gaafa kaanii maaltu jiraree akka isin beeytanii qullaan qullaa badoon bado zeeroon zeero qullaan qulla rifatuun ammaka kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe adaamaa na fakkaatuun ammaka roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka bakki jiru kun abbootiin dallo na fakkaatuun ammaka sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiin natti fakkaatuun ammaka egaa kiyya maal taataree gatii baaftee mi gatii agana baaftee baafte akkam goota balaan aganaa sirra gaggaame maa sababaa eennuti sababaa gooddanyaati maal gootareen dubbatinii callisi malaan gaafadhu saayikoo yunoo saayikoo waan jedhamu beeyta intalumatti gaddeebi'ee dhiisi kuni faashina biyya keessa jiru siin addisiin hin baane siin haara waan baane wanni akkana mucayyoo dhiisi kana ni beeyna dalagaa ummanni dalagaa oolu ni beeyna ummanni martuu siin hin baane kun dhiisi abbarataa ta'uu seene abbarataa ta'uu isin jettan san mucama sanii mi akkana dalagee isuma beekeetiin awwalumaa itti seenee baran isinuma qarqaaruu fi malee jedheen isuma naan jette aboo saahibuma kiyya sani aboo mana keessa taphachiise mucayyoo kiiloomeetira ishii ispaaltii takkaa irra baatee hin beeyin mucayyoo maggaa maddoolaabuu waggaa 3 tapha manuma keessa taphate inni tireengingii manuma keessa godhaa baay'eedha akkanatti baraa ijoollee waggaa 12 fi 13 hin jirtu waytan isiniin jedhu dhugaan seetan jiila qaba sheekaan fuudhamaa didee jettanii irraa dhaabadhe na sodaachise haalan na sodaachise isaanuma naan je'an amma ka'anii rabbii kiyyaa je'e homaan dubbanne mataan na dhukkubee ispiraayitii lamaa fi merendaa sanillee ufumaa dhugeen talatti hin kennine ufumaa aarima sanii lamaan wal bira fixe mana galaa je'e isaan mana galaa jedhee ni mana gaggeesse ishaa'ii masgiida hamzaa seenee